guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulloota hayyoota 318dha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Istifaasa Kiristoosidha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo Qomoos Zameriyaasdha. Sugul isaanii hunduma keenya waliin hanga bara baraatti ta'u. Ameen. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Gaafa guyyaa sagalee. Guyyaan har'aa guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulloota hayyoota 318dha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Istifaasa Kiristoosidha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo Qomoos Zameriyaasdha. Sugul isaanii hunduma keenya waliin hanga bara baraatti ta'u. Ameen. Har'as akkuma yeroowwan darbee seenaa qulqulluu Qomoos Zameriyaasiin bal'inaan yookiin barreeffamaan argachuu waan dandeenyeef nuuf kolchaa jennaa. Har'a kan hayyoota 318 fi kan qulqulluu Istifaasa Kiristoosiin isiniif dhiyeessina. Waaqayyo nu haa gargaaru. Qulqulloota hayyoota 318. Qulqulloonni kun bara 325tti iddoo Niiqiyaa jedhamtutti yaa'ii jalqabaa irratti argamuudhaan bu'uura amantaa kan ka'an yoo ta'an, sababni isaan wal ga'aniifis lammii Liibiyaa kan ta'e Aariyoos ilmi Iyyasuus Kiristoos uumama malee kan uume miti jedhee barumsa adda ta'e barsiisuun hordoftoota hedduu dogoggorsaa waan tureef, dhimmi kun akka yaa'iidhaan ilaalamee barumsi jalqabaa ture sun akka itti cimuu danda'utti furmaata akka argatuuf mootichi kiristaanaa Qusxinxiniyoos addunyaa irraa hayyootni amantaa kiristaanaa fedha waaqayyootiin akka walitti qabaman taasise. Lakkoofsi isaaniis osoo duuka buutota isaanii hin dabalatiin hayyoota 318 turani. Hirmaattonni yaa'ii kanaas baay'een isaanii bara wareegamtootaa keessa kan turan waan ta'aniif amantaadhaaf aarsaa guddaa kaffalaniiru. Isaan keessaa muraasa kaasuuf qulqulluu Atinaatewos, qulqulluu Leskindiriyoos, qulqulluu Toomaas, qulqulluu Zameriyaas, qulqulluu Gorgoroos kan Armaaniyaa, qulqulluu Baasiliyoos, qulqulluu Niqoolaawos Zameeraa, qulqulluu Yaaqoob kan Nisbiin, qulqulluu Mesxaaxoos, qulqulluu Sool Phexros fi kan biroos qulqulloonni beekamoon hedduun keessatti argamu. Namni yaa'iin kun akka walitti qabamuuf sababa ta'e Aariyoos kun adeemsisaa shiraan kan guutamee fi collummaan kan adeemu waan ta'eef laphee namoota argachuuf tooftaawwan garaa garaatti fayyadama. Isaan keessaa walaloo barreessee raabsuun tokko ture. Barsiisaan isaa Taftsaameete Samaayaat Phexros barumsa dogongoraa kana irraa Aariyoosin deebisuuf yaalus hin milkoofnee fi kanaaf isa foo'ee tajaajila mana kiristaanaa keenya keessattis akka hin hirmaanne jedhee isa ari'e. Aariyoos sababa malee fo'ameera jedhee himata waan baay'iseef yaa'iin kun walitti qabamuuf sababa ta'e. Hayyoonni kunis osoo yaa'icha hin eegaliin dura Waaqayyo yaa'icha akka qajeelchu, murteen isaaniis murtee hafuura qulqulluu akka ta'u guyyoota 40 subaayee qabataniiru. Subaayeen isaanii erga raawwatee boodas Abuna Illeskindroos yaa'icha hoogganuun, qulqulluu Atinaatewos immoo barreessaa yaa'ichaa ta'uun yaa'ichi adeemsifameera. Yaa'ii kana keessattis barreessaa yaa'ichaa ta'uun yaa'ii kana keessattis wantoota barbaachisan mijeessuu fi dhiyeessuudhaan hirmaannaan mootii Qusxinxiniyoos baay'ee olaanaa ture. Yaa'ii kana irrattis qulqulloonni hayyoonni kun Aariyoos waliin mormanii isa mo'ataniiru. Inni garuu hin deebi'u jedhee didnaanis isa fo'anii yookiin qaacaranii jiru. Kadhannaa yeroo hundaa keessaa hundumaa kan uume Waaqa tokko kan ta'u Waaqayyo Abbaatti ni amanna. Samii fi lafa kan uume, addunyaa mul'atuuf kan hin mul'anne, utuu hin uumamin isa waliin kan ture, ilma abbaa kan ta'e Waaqa tokko Iyyasuus Kiristoositti ni amanna. Ifa irraa argame, Waaqa dhugaa irraa argame, kan dhalatee malee kan hin uumamne, waaqummaa yookiin amalummaa isaatiin abbaa wajjin kan wal qixxaatu, waan hundumtuu kan isaan ta'e, samiirras lafarras kan jiru, isaan malee homtuu kan ta'e hin jiru. Nu fayyisuuf samiirraa gadi bu'e. Hojii hafuura qulqulluutiin qulqulleetti dubroo Maariyaam irraa nama ta'ee nuuf jecha fannifame. Bara Phiilaaxoos Pheenxichaattis gidiraa arge, ni du'ee ni awwaalame. Guyyaa sadaffaattis du'a mo'ee ka'e. Akkuma kitaaba qulqullaa'oo keessatti barreeffame ulfinaa fi galataan gara samiitti ol ba'e. Mirga abbaasaa taa'e. Lammaffaas warra du'anii fi jiran irratti murteessuudhaaf galataan ni dhufa. Barri mootummaa isaas dhuma hin qabu jedhan.
jedhanii barreessanii amanticha namni hundi haala kanaan akka hubatu bara baraaf yaadni kun akka hin jijjiiramne cimsanii jiru. Barreeffamaanis lafa kaa'anii jiru. Yaa'ii kana irratti qulqulloonni kun qiddaasee maqaa isaaniitiin waamamu qiddaasee hayyoota 318 jedhus barreessaniiru. Haqa moototaa qopheessuudhaan akka hundumaaf ta'utti seera mana kiristaanaa tumanii jiru. Yeroo kana hundumattis Gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos fakkeenya Phaaphaasii Galiilaatiin isaan ni qajeelcha ture. Isaanis yaa'ii isaanii booda mooticha Qosxanxiinoos eebbisanii gara biyya dhufaniitti deebi'anii akkuma yeroo fi umurii isaaniitti amantaa isaaniitiif wareegamummaa kaffalanii darbanii jiru. Ayyaanni yaadannoo yaa'ii kanaas Sadaasa 9dha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kadhannaa qulqulloota kanaatiin nutti haa araaramu. Sugni isaanis waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Tokko sarri guyyaa yaadannoo qulqulluu istinfaasa Kiristoosidha. Haatii fi abbaan qulqulluu istinfaasa Kiristoos walitti Maariyaamii fi Malaakoo jedhamu. Kan dhalatan Walloo Daawuntitti. Warri isaanis Waaqayyoo ilma akka kennuuf kadhachaa turanii. Waaqayyoos kadhannaa isaanii dhaga'ee abuna istinfaasa Kiristoos muddee 9 dhalatanii. Akkuma dhalataniinis yeroo 9 Sillaaseef sagadaniiru. Qulqulleetti haadha keenya dubroo Maariyaamii fi fannoodhaafis sagadaniiru. Namoonni isaan bira turanis daa'ima kanarraa yommuu galateeffannaa dhagaan dinqamanii gara mana isaaniitti galanii. Guyyaa 40ffaattis mana kiristaanaa Yuukiinoo Amlaak meetii fi warqeen hojjechiisetti cuuphamanii. Luboonnis maqaa isaa akka Waaqayyo itti agarsiise istinfaasa Kiristoos jedhanii moggaasan. Kunis hafuura Kiristoos jechuudha. Hafuurri qulqulluunis jajjabeessee waggaa 5ffaa isaatti kakuu durii fi kakuu haaraa akkasumas barreeffamoota waa'ee ergamootaa hubatan. Eegumsa Mikaa'eliitiin guddatan. Guyyaa fi halkan faarfannaa Daawit si'a 7 deddeebisanii kadhatu. Harka isaaniis kadhannaadhaaf yommuu diriirsanitti seexanni ari'u ture. Kana booda Phaaphaasii Maarqos jedhaman irraa daaqonummaa fudhatanii waggaa 14tti gara Kawaala Dabraa Hayiq dhaqanii kadhannaa Musee yommuu kadhatanitti bidiruu tokko malee bishaanicha ce'uun gara mana kiristaanaa seenanii jiru. Abbaa Yesuus Mo'aanis waggoota 3f erga hojiiwwan akka qoraan guuruu fi midhaan daakuu akkasumas hojiiwwan hafuuraa biraatiin waggoota 3f erga qoranii booda monokkosiisanii gara mana kiristaanaa warri isaa itti tajaajilaman awwaala abbaa isaa dhaquudhaan guyyuma sana qamadii fi wayinii biqilchanii aarsaa godhanii dhiyeessaniiru. Qulqulluu Mikaa'el guyyaa tokko gara samiitti isaan fudhatee Gooftaan isaan eebbise. Yerusaalem iddoo Gooftaan itti dhalate akka daawwatan erga taasisee booda ergamichi gara iddoo isaan turaniitti deebiseera. Qulqulluu istinfaasa Kiristoos ajaa'ibawwan addaa kan raawwatan bishaan dhagaarraa burqisiisuunis uummata kan fayyisan turani. Yommuu kadhatanis bishaan keessa lixuudhaan yaa Waaqayyoo ati bakka foon koo itti kufu naaf ibsi jedhanii kadhatu. Ergaawwan Waaqayyoos gara dabrii abbaa Musee gara Daawuntii deemi jedhee iddoo boqonnaa isaaniis itti hime. Bishaan keessatti waggoota 9 biyyi akka maaramtuuf yookiin fayyituuf kadhannaa taasisaniiru. Waggaa 9 boodas Gooftaan itti mul'ate kadhannaa kee dhaga'e. Uummata ati araara kadhatteefis siif maareera. Bishaan keessaa ba'i yommuu jedhuunitti bishaan keessaa ba'an. Waggaa 17ttis gara dabra Assaagaaj yommuu deemanitti aduun dhiyuu geesse. Isaanis akkuma Iyyaasuu hangachi ga'anitti ishee ni dhaabani. Umuriin isaanii waggaa 33 yoo ta'us gara dabra Dimaa dhufee monoksummaa fudhate. Guyyaan isaas eebila 9 ture. Achittis dhagaa bocee holqa qopheesseera. Fakkii duuka bu'aa Luqaas kaasee kan haadha keenya dubroo Maariyaam kan Masrii dhuftee itti galchee holqicha cufe. Achittis barataa isaanii malee
kan isaan argatu hin jiru. Ayyaanni yaadannoo qulqulluu istinfaasa Kiristoos guyyaa dhaloota isaanii muddee 9 yoo ta'u guyyaan boqonnaa isaanii immoo eebila 9dha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kadhannaa qulqullichaatiin Waaqayyo nutti haa araaramu. Sugni abbaa keenyaas nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Galanni Waaqayyoof haadha isaa dubroo Maariyaamiif ulfaataa fannoo isaatiif hanga bara baraatti haa ta'u. Ameen. Amantiin tokkuma ortodoksiidhuma duraanis kan turte amantiin tokkuma ortodoksiidhuma ni amanna ni jabaanna daandii isheedhuma ni amanna ni jabaanna daandii isheedhuma. ገብርኤል ማርያም አበሰራት ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ አላት።